Dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya kan hordofaa jirtan Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa irratti yaada dhuunfaa kiyyaa qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Yaadni kiyyaa kan guyyaa hadhaa abaanuma tokko irratti fuulleffata. Innis kophaa yaaduma dhuunfaa kiyyaa waan na fakkaatu dubbachuu waan barbaaduu fi yaadni sun yaaduma kiyyaa akka ta'u kiyyuma akkama dhuunfaa kiyyaa akka ta'ee naaf fudhatamu waan barbaaduu fi kophaa kiyya dhiyaadhee. Yaadni ani irraa dubbachuu barbaadullee yaada irreessaati. Waa'ee irreessaa irraa daqiiqaa muraasa wantoota keessa kiyya jiran jechuudha. Wantoota akka Oromootitti illee osoo akkana ta'e osoo garana ta'e wantoota jedhee sammuu keessa na deebaa jiru kan barreessaa jiru akkuma jirutti ta'e wanti barreeffamaan namoota bira dhaqqabaa jiran hedduun hin jiru. Haa ta'u immoo namoonni keenya hedduun barreeffama kanallee yeroo itti dubbisuu jibbanii jirantu jiraatti. Maafi barreeffama irraa yeroo viidiyoo yookaan sagalee dhagayanii wantoota sanaaf deebii deebisan yookaan hubatan argaa jirra waan ta'eef jechuudha. Sababa kanaaf jecha waa'ee gaggabaabseeti waa'ee irreessaa irraa dubbachuu barbaada. Kun kan hordofaa jirtan Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa sheer godhuu fi yookaan facaasuuni namoota yaada kana yaada dhuunfaa kiyya kan Adam Jaalatuu Faddoo ka ta'e jechuudha. Isa kan toora Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa irratti darbaa jiru. Isa kana nama biraan nagaa jechuu barbaada. Innis maali? Waa'ee irreessaati jechuudha. Jalqaba irreessi maali waan jedhu jalqaba isa kana yoo jedhu ani irreessaa hiikaan irreessaa akkasii yookaan definitioniin irreessaa isa kana jedheeti jala muree waa'ee irreessaa nama barsiisuu barbaade yoo ta'in yeroo baay'ee waa'ee irreessaa namoonni garaagaraatti gara ofiitti jiranitti dabsatanii yookaan wannoo tsirii ittiin laalama argituu ija isaanii qofaan kalaalantu jira akka arganii waan isaan anamma gilaasii kana aan waa hedduu laalaa jechuudha. Inni kun maali? Anuma qofaaf malee namoonni biraa akkasitti ilaaluu dhaban isa jechuu kiyya jechuu. Namoonni hedduu waa'ee irreessaa ijuma ofii ilaalanii fi akkuma ofii hubatanitti namoota biraallee liqimsiisuu barbaadan waan jiran waan ta'eef jechuudha. Isa kana jechuu irreessi maali waan jedhuun yoo jalqabu irreessi anaaf akka Adamitti irreessi anaaf irree kiyya, irreessi humna kiyya, irreessi anaaf tokkummaadha, irreessi anaaf jaalaladha, irreessi anaaf kabajaadha. Kana yoo jedhu irreessi Oromoo hundaafuu wantoota anamma jedhe kana jechuudha. Irreessi irree Oromooti, irreessi humna yookaan irree Oromoo ka jennu jaalala, kabaja, eenyummaa, aadaa, amantaa jechuudha. Irreessi Oromoo fi waan kana hundadha. Anaafillee irreessini aadaa kiyya, amantaa kiyya, eenyummaa kiyya, irree kiyya jechuudha. Akka kiyyatti. Akka Oromootitti illee Oromoo fi hedduu waa hedduu jechuudha. An akkanatti gabaabsee hiikkadha waa'ee irreessaa jechuudha. Isa kana wal qabatee waa'ee irreessaa Oromoon waa'ee haganaa kana hin beeka. Irreessi irree Oromoo ta'uu humna Oromoo ta'uu si maa dubbachuu si barbaachise warroonni jettan jiraachuu maltan waan ta'eef asumaan deebii isinii qabaadha jechuudha. Deebiin kiyya maali? Irreessi warroota yeroo dhiyoo kana jechuudha. Dhiyoo kana osoo hin ta'in bubbulee jira. Barootuma baraanii warroota hojii irreessaa kan hojii godhatanii Oromoo wal afaan kaa'u yookaan wal nyaachisu afaan wal nyaachisuu fi afaan walii garagalchanii akka Oromoon kutaa wal dhabu akka Oromoon amantaa wal dhabu warroota godhaa jira hedduutu jira waan ta'eef isa kanaan isaan kanniiniin isin gayaa dhaabbadha jechuun hin barbaachisa waan ta'eef anaan yoo jalqabe ati immoo yoo deebite itti dabalte innis yoo dhaabadhu jedheeni namni sun waan dhaabanneef hin qabu yaada jedhu waan qabuuf nama tokko takka jennee jalqabne dhaabsisuuf
irraa dubbachuu barbaachisa jechuudha. Isa kanaafi wanti ani akka ka'umsatti kaayachuu barbaadu tokkotu jira waa'ee amantaati. Yeroo baay'ee waa'ee amantaatiin wal qabatee wantoonni ka'an hedduu yeroo gara malee badhatanii wal miidhan argina. Biyyootuma garagaraattuyyuu akkuma addunyaatittuu jechuudha. Wantoonni amantaan kan hin dhaabatu jechuudha. Hamaadha waa'ee amantaati. Isa kana jechuufi fuulleffadhee kan irraa dubbachuu barbaadu yeroo baay'ee ustaazota yookaan barsiisota saba biraas ta'uu mala. Saba Oromoollee ta'anii tariiti. Amantaan kiyyumatu caala jedhanii waan sana godhanii malaa hin beekamu. Garuu barsiisota yookaan ustaazota Islaamaa keessaa yeroo muraasni bara irreessi baruma baraan ji'a irreessi ga'u yeroo Oromoon irreeffatuu fi qophii isaa jalqabu hundumaa as bayanii irreessini shirkiidha. Irreessi amantaadha. Amantaasi ilaallanne hin dhaqini jedhanii duula baafata duula kadhatan argina jechuudha. Dhugaa yoo dubbanne Oromoonni yeroo baay'ee amantaan Islaamaa yeroo baay'ee baadiyyaatti yeroo guddannu yeroo baadiyyaa baanu nu nama afaan Amaariffaa dubbatu hunda Amaara seena ture. Qofa nama hundaayyuu nama amantaa amma fakkeenyaa amantaa kiristaanaa qabu hundi isaa Amaara nu biratti. Oromooni guutumaan guutuu sammuu Oromoo keessa ka ture maalinni amantaani Islaamaa amantaa Oromooti jedhamee beekama. Akka naannoo keessaa dhufetti akka baadiyyaa keessaa bahetti yoo namni tokko kiristinnaa fudhate hin amaaramee hin amaara'ee Amaara ta'ee hin diinomee siin jedhani jechuudha. Kana jechuun maal jechuun amantichi Islaamaa saba Oromoo ka sagadus kan sagannes ka masgiida dhaqus ka masgiida dhandhes waan wal'oo ta'eefi yoo amantaa san keessa hawaasa amantaa sana keessa jiru keessa hin jiraanneef isaan keessaa adda baate hin diinomte hin amaaromte jedhama jechuudha. Anama mataa kiyyarraa yoo ba'ee argee jira yoo ta'eef jechuudha. Anuu nama amantaa Islaamaa sana keessaa ba'ee gara amantaa kiristaanaatti dhufe waan ta'eef waan yeroo sana naan jedhame hedduu beeka jechuudha. Isa kana jechuun maal jechuu Islaamni amantaa isaa jabeessee jaalachuu Islaamni amantaa jaalatamaa ta'uu amantaa kabajamaa ta'uu kuni waan walii nama gaafachiisaati miti. Amantaa jaalatamaa, amantaa kabajamaa, amantaa jaalalaati jechuudha. Isa kana jechuuf maali yeroo hedduu amantaa biraatiin yeroo nama ati amantaa kana jedhee nama qoodanii nama addatti miidhanii argine waan ta'eef jechuudha. Yeroo guddataa dhufne haga nama kana jaarsa kana taanutti jechuudha. Kanaaf fakkeenyatti nama naannoo keenya hundaatiifis bakkoota Oromoo baadiyyaa hundaafiyyuu kun mana hundaa ni jira jedhee yaada. Eenyu yeroo Ortodoksiin Oromoos ta'ee Oromoo hin taane gaafa sooma hiikaa Faasikaa isaa kallee qabate, buuphaa qabate jechuu, lukkuu qabate, ka hoolaaf re'ee qabatee geessu hedduutu jira. Aannan naqee micciiraa godhee dhaqee sooma hiisisa Oromoon. Amantaa Islaamaatutu kana godha jechuudha warra kiristaanaa sanii. Kana jechuun jaalala qaban argisiisaa jiran. Amantaanni kiyya keetii, waan walootii waan jedhutu wal kabajanii amantaa wal kabajanii waliin jiraachuu argisiisa jechuudha. Kana waa'ee amantaa Islaamaa hammana yoo jedhe immoo deebi'eeti warroota ustaazota ofiin jedhan. Tariitii ustaazota ta'uu danda'u. Tariitii warruma maqaa ustaazaatiin amantaa dawoo godhatanii amantaa sanuu amantaa Islaamaa
kawaa hedduu qabu. Amantaa jaalatamaa kana jalatti dhokatanii saba Oromoo afaan wal keessisuu barbaadan jiru jechuudha. Isaan kanniini namoota yeroo ustaazota yeroo irreessi ga'u bichaa eeggatanii as bayanii irreessini shirkiidha. Irreessi amantaa warra waaqeffattootaati. Hin dhaqinaa isaan waa akkanaa godhanii jedhanii olola waan Oromoon akka walitti waliin qabu waan guddaa sirna guddaa kana yeroo gadi buusanii irra deeman argina. Isa kana immoo Oromoon aadaa haa ta'u amantas walii kabajaa asiin bahe waan ta'eef akka kutaasis haa ta'u akka garaagaraatti asumaan namoota yookaan ustaazota waa'ee irreessaa kana mata duree guddoo godhatanii bayanii saba burjaajessaa jiran kana irratti wanti tokko fudhatamuu qaba. Bara kanaan booda akka deebi'ee hin kaanetti amantaas haa ta'u aadaas haa ta'u dhimmi sunini dhimma Oromooti waan ta'eef warroota waan kana qabatanii deemanii Oromoon dhaabsisuu danda'uu qaba yaada jedhu qaba. Isa kanaaf maali fakkeenyatu jira. Fakkeenyi isa kanaaf isinii fayyadamu guddaani mucaa wayii kan dhiyeenya kana waa'ee Nabiyyi Muhammadii dubbate Nabi Muhammad dubbate isa miidhe barreeffamaan gabaabduu wayii jedhee ilmi islaama an jedhe hundi irratti iyye. Mucaa kana jechuudha. Maal godhe jedhaniiti amantaa keenya akkas jedhee maal jedhee amantaa keenya tuqee jedheeti namni haga ustaazaa irraa kaase haga barsiisaa amantachaa irraa kaase haga ijoollee biyya Arabaa mana namaa hojjetanii jiraatanii of jiraachisanii Oromoo cinaa dhaabbatanillee hin hafini hundi isaa gurbaa kana inumaayyuu koomentii wayii dubbisee gadde achi keessatti. Nama watutu I think maqaa isaa seef godhee jira. Yoo gurbaa sana dhattee ajjeefte 5,000 sii kenna. 5,000 sii kenna hin qabdaa maal godhi yeroo gabaabaa keessa raawwatu. Ani dhiifama naa godhaati. Yeroo baay'ee amantaan islaamaa amantaa jihaadaati jedha namoonni tokko ani hin jedhu. Maaliif hin jenne amantaa jaalalaati jedhee godhadha waan ta'eef jechuudha. Ani islaamaa miti garuu amantichi amantaa jaalalaati, amantaa kabajaati, amantaa nama waliin hin jiraachuuf waa hedduu. Maafi nu amantaa biraa qabaanneeti amantaa biraatiif nama ajjeesa jedhan sani maatii keenya waliin jiraataa jirra jechuudha. Fakkeenya biraas hin barbaachisu. Guyyaa tokko namni amantaa biraa haa qabda jedhee nabbu hin jiru maatii kiyya keessa, gosa kiyya keessa. Annini kana kabajanii kabajaan nama jiraatu tokko jechuudha. Amantaa akkasitti nama kabajee wal kabajee jiraatu kana keessatti nama ajjeesa amantaa wannoo nama bahu jihaada nama bahu warri jedhanis amantaa islaamaa jaalala barsiisa malee jibbiinsa barsiisu baradhaa tureera waan ta'eef hin beeka waan ta'eef jechuudha. Kanaafi amanticha dawoo godhattanii warroonni olola ooftanii namni jecha san jedhi kutaa biraa waan ta'e qofaa fi kutaa biraa taatee isa san ajjeesisiisuuf amantaa biraa ta'eef amantaa san ajjeesisiisuuf walitti Oromoo duulchisuuf taatu sirrii hin jirtu. Dhaabadhu of ilaalii inni kun dhaabbachuu qaba. Inni kun bakka hin dhaabbatinitti maali saba keenya miidhaa, nu miidhaa, si miidhaa, ana miidhaa, isii miidhaa, isa miidhaa. Kanaafuu maal godhuu qabna? Amantaan ka dhuunfaati. Amantaa namni kamuu amantaa isaa haa qabaatu. Amantaan ka dhuunfaa. Amantaan immoo nu qabnu yoo amantaa biraa irratti nu duulchisa ta'e amantaan isaa yoo amantaa maalii ture? Badiin hojjetin jedha amantaan kun. Badii irraa si fageessa.
waan badiin godhin jedha. Nama namatiin jedha, nama ajjeesin jedha, hin seebariin jedha, hin sagaagalin jechuudha. Waa hedduu godha jechuudha. Amantaan waan kana keessa quotationoota hedduu kaa'ee otoo achi jala jirru achi baanee nu warroota amantaa of goone, warroota xabaqaa yookaan abukaatoo amantichaa of gooneeti yeroo namoonni haga haa du'anii jedhan beeknutu deeman jechuudha. Isa kana kanumaan bira darbaa warroonni waa akkanaa godhaa jirtan of eeggadhaa. Amantaa immoo deebi'ee tasitti oduu biran darbini warroonni amantaa islaamaa dura bu'oonni amantaa islaamaa jechuudha. Warroota isin keessaa bayanii aadas haa ta'u mee irreessi yoo amantaa ta'e kabajamuu qaba malee nama kiristaanaa nama waaqeffataa tokko bakka arafaan dhaqin ka jedhe dhageettanii beektu. Gaafa iidaan dhaqin iidni akkana garaachi ilaalanii qofa sagadanii nama jedhee dubbateen dhageettanii jirtanii hin jiru. Isinillee waan isaan waanuma yoo ati waa wayii akkasii godhan barbaadde waanuma akka namni sii godhuu barbaaddu sa'atillee namaa godhe. Isatu gaariidha. Kanaafuu wantoota akkanaa kana warroonni amantaa kana dura buutan warroonni hooggantoonni yookaan ulamaa'onni amantaa islaamaa warroota isin keessa taa'anii gogaa hoolaa uffatanii marzi yookaan achi waan hadhaaya maqaa islaamaatiin ummata badhatti ka aadaas haa ta'u yoo amantaallee yoo ta'e aadaas ta'ee amantaa ta'e irreessi lamaanuyyuu haa ta'u amantaa yoo ta'ellee aadaa yoo ta'ellee maaltu irraa nu haasofsiisuu barbaachisa. Karaa ittiin barsiisuu dandeenyu ka biraan jiru fakkeenyi fayyadamuu qabnu jiru. Isas kanatti godhuu qabna. Kanaafi warroonni yookaan ulamaa'onni afoo jirtanii namoota akkanaa kana kan afaan saba Oromoo afaan wal nyaachisan afaan walitti garagalchuu barbaadan irratti hojjadhaa. Hojii manaa isinii haa ta'u jedhaati waa'ee irreessaa gabaabamatti akkuma dura kaasuu barbaadu irreessi anaaf aadaallee amantaallee eenyummaa kiyyaallee eenyummaa saba kiyyaatillee waa hedduu jedha. Irreessi saba Oromootiif irreessi yoom kabajamaa dhufee amma dhufee warroonni jedhan hedduutu jira. Isa kanaaf viidiyooleen gadi ba'aa jiran argaa jirtan. Viidiyoo bara meeqaa jaarraa meeqaa keessa Oromooni tuulamaa irreessa kabajataa ture. Oromoon keenya Oromoo Arsiillee irreessa malkabba'ee kabajataa ture. Nu irreessa ka jedhu dhagaa guddan kan Bishooftu kabajamu dhiyoo maaguma ubbeenni argine jechuudha. Kanaaf waa'ee irreessi amantaa ta'ee aadaa ta'ee maal ta'ee garuu irra guddatti irreessini tokkummaa Oromooti. Calaqqee tokkummaa Oromooti jechuudha. Nu immoo nama calaqqee tokkummaa Oromootti bu'u yookaan waan guddaa Oromoon qabu kanatti bu'u hin cadhifne hin dhiifne jechuun waliin dhiisu jechuudha. Argitanii kanaaf akka garas deemamee faca'iinsi maalii hin ta'ini irreessa mul'iftu yookaan calaqqee saba Oromoo ta'e kana waliin kunuunsinee waliin jabeessinee amantaaf maali oduu hin jedhin wali oduu hin qoonne iddoo sana irratti irreeffannee ka irreeffatu irreeffatee ka irreeffanne dhaqee irreessi inumaayyuu irreessi maali bakka rakkoo Oromoo rakkoo kutaa hundaa qabu qabatee dhaqee gurratti wal asaasu. Kanamaa dagatte. Oromoo taatee kanamaa dagatte. Irreessa bara 2016 maa dagatte. Ijoollee maqaa Oromummaa qabatanii boolla sana dhuman maa dagatte. Isa dhiisa. Kanaaf irreessi jechuun waan Oromoon kutaa kamuu akka walotti waliin qabnu. Kanaafuu warroonni
maqaa namaa dhaquun barbaadu ustaazota illee hunda walitti jechuudha muraasa jedhaa jira. Isaan immoo Oromoon keessaayyuu amantaa biraa keessaa dhufee dhaabadha jechuun hin barbaachisu. Isaan hundi warroonni amantama wal fakkaatu qaban ustaazonni ulamaa'onni olaanaan warra kana dhaabsisuu qabdanii. Kanaaf waa'ee irreessaa adara ummata Oromooti waan saba Oromooti dhiisaa. Kun anaa amantaadha jettu dhaqiitii waaqeffadhu. Shirkiidha hin dhaqu ka jette hin dhaqinii mana taa'e. Dirqamaani ka si fidu hin jiru. Ka dhaqe wanta inni jedhu yoo ka beektu ta'e yoo dhaqe namni maal jedhee irree iddoo san dhaqee walittuu bahee nama haganaa kanaan wal argee rakkoo walii himatee maal jedha? Waaqa malkaa kanaa nagaa na oolchi jedha hin jedhu. Waaqa odaa kanaa nagaa na oolchi na bulchi jedha hin jedhu. Maal jedha? Waaqa gurraacha waaqa tokkicha kan bacaqii gannaa na baaftee birraa kanaan nageetti galanni siif haa ta'u galata sii galchuu dhufe. Bakki dhufe sunoo bakka isaa waaqeffachuuf hin dhandhe Oromoon. Isin yoo ka galu ka dhaqee fi iddoo itti walii galamu masgiida dhaqee sagada islaamni. Maa dhaqa masgiida? Namuu mana isaatii inuma sagadaa. Wanti masgiida dhaqaniif jamaa sana walii dhufanii wanti sagadaniif ajirii namaa dabalaa jedha. Achi keessatti illee waa'ee hawaasummaa haasa'uuf hin jiraame. Kanaafuu malkaan illee wanti dhaqanii jiidha namni jibbuun jira. Jiidha qabatee deema. Nagaya. Amantaa keessatti ka guddanne keessatti illee jiidha gaafa namni wal lolu dubartiin marga qabattee baala jiidhaa qabattee afoo dhaabattee ka dhaabsiftu jechuudha. Kun maal inni? Waa'ee galata. Waa hedduu qaba amma galata qabatee dhaqa namni achi dhaqa malee. Achi keessatti wantoonni hamaan ta'amanii hin jiran jechuu kiyyaa miti. Mana islaamaa keessa namni mana qaalloo dhaqu hin jiru. Hedduu jira. Manni qaalloo akka amantaa kiyyattis akka islaamaatis akkuma amantaa kamiitiyyuu sirrii miti. Yoo namni achi dhaqee xaarmusii wayii qabatee maalitti bishaanii sanit darbata yoo dhaqee waa wayii godha ta'e inni isuma qofa ilaallata, numa san qofa ilaallata malee warra irreechaa san bakka bu'anii waa'ee irreessaa geggeessan ilaallata. Dhaqaa turreerraa irreessa dhaqaa turreerra. Warroota waa adda addaa godha argaa turreerraa. Haa ta'u garuu wantoonni sun namoota muraasa wantoota waan namoonni muraasaa godhan ilaaltanii saba badhaa saba miliyoona 60 ta'e kana waan inni akka walitti waliin qabu jalaa diqqeessuuf warroonni dhama'aa jirtan dhaabadhaa isin hin milkaa'u hin milkooftanii akkuma Oromoon akkuma saboota biraa yookaan yaadattanii Sidaamni waan waloo qaba, cambalalaa qaba, walitti baya, kaabaa kibbaa bakka jiru walitti dhufee guyyaa tokko kabajaffatee waliin dhufee sirbee taphatee nyaatee dhugee gala jechuudha. Uummanni Tigraay akkasuma ajandaa qaba. Ajandaan suni ashandaa ka jedhamu suni walitti dhufanii sirbanii nyaatanii dhuganii waan seenaa isaan kalee darbes pilaanii ufufuu qabanis kanneen godhatanii galanii jechuudha. Oromummaan maaliif irreessa takka qabu kana maaliif akka saba meeqatti ka qabu kana maaliif amantaa dhamaa jettanii natti jedhan. Amantaa yoo jedhan mee amantaa yoo jenne warri islaamaa gadi fuudhaa ilaalame amantaa yoo jenne yoo akka kirismaasitti illee yoo ilaalle akka amantaatitti guyyaa dhaloota Yesuus kabajna yoo taate akka addunyaatti guyyaa tokko kabajna. Amantaadha.
amantaa waan ta'eef guyyaa tokko kabajamaa jechuudha. Gaafa arafaallee haa jennu, gaafa idasee haa jennu, laalanii ji'a laalanii maal laalanii akka addunyaa guyyaa tokko ta'a jechuudha. Amantaadha. Mee irreessa fudhadha. Irreessi kabajamuu kan jalqabe yoominni qaata jechuudha. Ture. Nu kabajneerra kun Noorwee. Uummata. Biyyoonni Awurooppaa kana qaata kabajanii fida. Ameerikaatti jira. Kanaadaatti akkasii. Itoophiyaa keessatti illee ganaa irreessa hedduutu jira. Irreessa tulluu, irreessa hulluuqqoo, irreessa malkaa hedduutu jira jechuudha. Hin kabajama. Bakka itti walitti dhufama jechuudha. Kanaafuu yoo amantaa ta'e guyyaa dhaabbataa tokko qaba jedhee laaluu qaba. Isin kanallee ilaalaa. Kunillee wantoota irreessini amantaa jettee akka afaan guuttattee hin dubbanne keessaa kan isa guddaa. Namoonni waa'ee amantaa beektan yoo jiraatani kanas ilaalaa. Kanaaf irreessi bakka Oromoon rakkoo isaa qabu waan qabu hundaan bahee walitti dhufee aadaa isaa bareedaa kana kan uffata aadaa garagaraa bifaatiin faayame bakka tokko dhufee waliin dhiichisee waliin sirbee galata waaqa gurraacha waaqa isa uume ka uumama biraan qabne ka fakkiin qabne jedhee ka asii adhaan nageetti boruullee naan gahi jedhee wal eebbisee waliin nyaatee dhugee adda gala jechuudha. Bakka kanuma irreessi walii galatti. Immoo warroonni Oromoo walitti hin dhufinii Oromoo yoo walitti dhufee tokkummaa walii qabaate Itoophiyaa jigaa jettu situ jiga malee aadaan Oromoo hin jigu. Itoophiyaan jedhanillee hin jigdu. Itoophiyaan jedhanillee hin jigdu. Maqaa yoo jijjiiratte biyyoonni maqaa jijjiiratan hedduutu jira waan ta'eef Itoophiyaa jechuun lafa uummata achi keessa jiru kana saba sabaan immoo mata mataan immoo wal waamna yoo ta'e Oromoodha. Oromoon dugugguruu Itoophiyaati. Kanaaf Oromoo Itoophiyaan hin jiddu jedha. Sababni anini Itoophiyaan hin jiddu jedhuufi Oromoo uummata ammata, uummata kabajama, uummata ofiillee wal jaalatee ka itti dhufellee jaalatee waliin jiraatu waan ta'eef kanaaf sodaa Itoophiyaan qabaatina Oromoon Itoophiyaan akka hin jinne yoo jissellee biyya isaa uummata maqaan jijjiiramuu rakkoo miti jechuudha. Kanaaf warrootni aadaa Oromoo qabu, amantaa Oromoo qabu, waan walotti nu qabnu akka irreessaa guddaa kan sanuu isin amma waa dagattan yeroo baay'ee osuma waa jennu waa dagachuu jedhee yaaceen. Kanaaf maali irreessi bari akka addunyaatti UNESCO galmaa'ee jira. Isa kanallee hin dagatinaa. Waa hedduu jira waa'ee irreessaa. Isa kan addunyaan hin beekti. Faranjii meeqaatu tikeetii murateera dhaqu? Kana beektu? Maaliif waan bareedaa waan miidhagaa waan akkam namatti tolaati. Achi akka ta'amu hin sirbanii, hin nyaatanii, hin dhuganii, waliin haasa'anii jaalala kanan jedhamnetu achi jira. Kanaaf faranjiin biyya ormaallee baasii jedhamne kana baaftee akka turizimiitti ilaaluuf deemti jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa osoo beekee kun hawwata turizimii waan ta'eef kunuunsee warroota ololan kana seera dhiyeessuu qaba jedhee yaada. Isa kana baay'ee haasa'uu hin danda'ama. Akkuma waan baay'ee haasofteen immoo dogongoraallee haasa'uu dandeetta waan ta'eef kanaaf waa'ee irreessaa warroonni na ilaallata jette warri irreessi amantaa jette hin dhaqinii hafi jedhee warroonni aadaa kiyya jette aadaa keetti jabeeffadhu kabajadhu aadaa kan kee waan barbaachisaa hunda qabadhu iddoo sanii argami faayami aadicha sani bifa bareedaa ta'een sabaaf sablammoota waliin
biyya biraarraa dhufan, biyya Keeniyaarraa dhufan, biyya Ijiptii, Ugaandaa, biyyoota hundaarraa dhufan. Isaan san waliin aadaa keetti argisiisi, bareedina keetti argisiisi, jaalala kee barsiisi. Kana godhadhu galii jechuudha. Kan biraa immoo warroonni immoo dabalataanii na ilaallatu aadichi kuniin waan aadaa ta'e fi waan amantaa ta'e inni rakkatiin amma wanti ati godhu qabdu warroonnummaan si ilaallatan bichaan dhaqe ololiin inni dhaabatu hafi mana keetittaaf irreessi duri namoota muraasaan kabajamaa ture bara dargiillee bara wayyaanee jechuudha. Maaliif dhiibbaa akka namni walitti hin dhufne hooggamu irraa akka ta'e jechuudha. As garuma wayyaaneen TPLF kufuuf dhiyeenya mootummaan TPLF kufuuf as dhiyaatetti Oromoon harkaa bahee humnaanii qeerrooni sirriitti kabajate jechuudha. Yeroo kana keessatti wantoota hedduutu ta'e. Kanaaf ololliin isin akka muraasa nama tokkitti miidiyaa qaba jettee yookaan tikitookii baafadheera jettee achi keessaa achi marzii afaanii gadi Oromoo saba Oromootti gadi tuftu wama tokkoyyuu kan cufa xiqqoo waa irra buute hin taatu. Kanaaf dhaabadhu of ilaalii immoo olola saba badhaa kanarra ooftanii oduu dhaabdan waan irreessaa waan diqqaan waan guddaa hin dagatinaa. Ijoollee bara 2016 boollatti dhugudha jechuudha. Kanaaf ijoolleen suni sammuu nama hundaa keessa jirti. Hin dagatina. Barri sun bara guddaa ture. Bara keessa saba Oromoo keessaa guyyaa hin baane. Irreessi isu argite irreessi irree qabsoo Oromooti. Irreessi waan Oromoon qabu guddaa keessaa waan tokko ta'uu hin dagatinaa. Kanaaf warroonni irreessa bara kanaaf dura yeroo kana duraa irreessa nafinaa Oromoon bakka jirtanii bayaa koottaa akkas godhaa achi walitti dhufaa maal jedhaa jaalallabaa ture. Maafi waan Oromoo ittisaa turaniif kana dura jechuudha. Rakkina dhiibbaa mootummoota irraa gara irreessi Oromoo akka irreeffanne ittifamaa ture irraa akka ka'eeni kanaaf wanna godhaa ture jechuudha. Iyyaa ture. Amma hoo taqaraanii isaati yookaan kubbisoo isaa maal godhaa jirra? Roon na ilaallata jettu qofti dhaqi jedhaa jirra. Bakka dhumate gaasoo. Kana caalaa warroon ololtuun achi hin dhaqini hinaaftuun illee hin dhaqini. Irreessi bakka itti hinaafu. Bakka waa Oromoo achi dhattee aadaa nama waa akkanaa qabaa. Nama akkanaa waa akkanaati jettee bakka itti hinaaftutu achi hinaaftuun hin dhaqin. Si ilaallatu. Falfaltuun hin dhaqin. Bakka itti falfalanii bakka itti falan malee. Kanaaf kana walumaa galatti warroota amma tokko dhaamsii an dabarsuu barbaadu warroota amma waa'ee ustaazonni haasaan kana jalaa fuunee habarsi. Warroonni akkasii waa'ee ustaazonni haasayanii barsiisota amantaa jechuu kiyya warroonni waa barsiisan amantaa kana barsiisan kun shirkii miti murtoota jedhani adda baafachuudha. Shirkii jechuun yaa'u easily gabaabamatti shirkiin maali? Shirkii kan jedhu yoo namni waaqa isaa dhiisee waaqa biraatiif sagadu. Oromoo achi dhaqee sagadu hin jiru. Oromoo bishaanii sagadu hin jiru. Oromoo mukaa sagadu waan hin jirreef wanti akkasii sun dogongoraa isin dogongorsaadhanii isaan jala teettanii sheergootanii fi yookaan isaan deeggartanii saba Oromoo gidduutti hadhaan facaasinaa dhaabadha. Keessattuyyuu isinii wanti isinii jedhu isin humna
humna Oromoo qabu keessaa namoo guddaadha. Eenyu ijoollee biyya ormaa biyya Arabaa keessa jirtan. Keessattuyyuu ijoolleen biyya Arabaa keessa jirtanii qabsoo Oromoo geggeeffame kamuu keessaa harka qabda. Maallaqa baasuu, hiriira yoo ba'ullee dadhabdanii wantoota miidiyaa Oromoo irratti ta'u hunda intarneetii aksesii waan qabdanii sheer godhuuf dura uummataan gahuun maallaqaan deeggaruun immoo darbitanii maatii keessaniyyuu humna ta'uun waa hedduu gootanii waa hedduun galata qabdanii. Isin immoo dhugaadha amantaa keenya jettanii wannoo jalatti ustaazaa sana kabajuu irraa akka ka'e waan sanaafi isaa dhaabattanii akkuma amma mucaa duraa sana ajjeesuu qaban jedhanii isinis hundi waan barreessaa tokko arginee jira. Dhiisaa wanti akkasii Oromoon fayyadu. Wanti akkasii sun nu fayyadu. Wanti nu fayyadaa maalinni wanti Oromoo fayyadaa tokkummaadha. Tokkummaan maalinni amantaa kamuttuu haa amannu. Irreessataa amantaa haa jennu. Islaamas haa taanu kiristaanas utti kennaa akkuma warroota Islaamaa fi kiristaanummaa an gargar baattanii nu fixan jedhanii bakka tokko dhumansan hayyoota keenya bakka tokko dhumansanii taanee waan hamaa uummata keenya irra saba keenya Oromoo cunqurfamaa ijoollee harka hidhanii rashanaa jiran bakka hundatti nama barate dhabamsiisuu fi humna lafaa dhufuu godhuu fi nurratti xiyyeeffatee jiru kan irratti haa xiyyeeffannu. Warroota akka amma ustaazota xixiqqoo waggaa eeggatanii as bayanii hadhaa tufan kana walumaan haa balaaleffannu. Islaamni akkuma isiniin jedhe amantaa gaarii, amantaa mishaa, amantaa guddaadha. Kanaaf folcha as keessatti hedduu haasa'e wantoonni haasa'e yoo akka of qofa bakka bu'ee haasa'e amantaa kamillee bakka hin buune nama kamillee bakka hin buune ofuma qofa bakka bu'ee haasa'e aadamni nama. Maaliif wanti haasa'aa jiru kunini waan na keessa sammuu kiyya keessaa fi yaada dhuunfaa kiyyaati malee kan biraa akka hin taane naa hubadha yoo dabalata miidiyaa Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa kiyyaa hin ta'ine jechuudha achirra darba waan ta'e. Kanaaf yaada kan yoo isinitti tole yoo namootaaf hin fayyada jettanii yaaddan sheer godha. Yoo immoo nama miidha jette kan nama yaanni kun lakki nama miidha jettee negeetiif jettu sheeriin godhu bira darba. Rakkatiin isaa. Waafi anini waan itti amanu amana malee sheer godhuu dhiisteetti nama. Kanaaf isa kana kanumaan bira darbaa asirratti immoo dabalataan irreessaa guyyaan irreessaa gahuu fi amma guyyaa 10 qofatu afaan 11 jechuudha. Sanbata kanaa mitkaan jechuudha. Kanaaf namoonni waa'ee irreessaas haa ta'u waa'ee dhimmoota biraa Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa waliin yaada dabarfatuu barbaadan toora kennaan karaa hedduun laayivii jirra. Karaa hedduun laayivii dabarsina. Koottaa nu waliin mari'adhaa. Yaada keessan gara uummataatti isin geenna. Kanaaf karaan ittiin qunnamuu dandeettan hedduu feesbuukii qabna. Peejii hedduutu jira. Peejii Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa jira. Peejiin dhuunfaa kiyyaa jira. Feesbuukiin Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa jira. Feesbuukiin kiyya jira. WhatsApp, Instagram, Telegram kanneen hundaa irra jira Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa. Immoo deebi'ee toora weebsaayitii mataa kennaa illee qaba. Barreessaa jirti weebsaayitii mataa kennaa guddaa ta'e tokko qabna. Isaanillee Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa.com yoo jettani isinii ba'a. Isa anillee yaada qabda. Achitti illee koottaa foloo nu godhaa nu hordofaa. Kanaaf kun dhageeffataa jirtanii fi hordofaa jirta Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa. Ani saganticha kana kan dabarsaa jiru Adam Jaalatuu Faddooti. Sagantaan kiyya yookaan yaanni guyyaa addaaf qabadhee dhiyaadhee isuma kana kanumaan xumuraa yaada biraa qabadhee agarsiisanii dhiyaadhuu fi nagaa yaannaa turaa horaa deebanaa isiniin jedhaati nagaa yaannaa turaa.